walitti bu'iinsi Israa'elii fi Hamaas gidduu erga eegalee har'a guyyaa ja'affaa erga guyyaa sanbataa Hamaas Israa'el irratti haleellaa hin eegame raawwateetii gama lamaaniinuu namoonni 2,700 ta'an ajjeefamaniiru. Dhaabbati biyyoota gamtoomanii haalli Gaazaa keessa jiru yaaddeessaa ta'uu himeera. Gama kaaniin waraanni Israa'el lammiilee tiksuu dhabuusaa ibseera. Dippiloomatiin olaanaa Ameerikaa Antooni Bilinkan deeggarsa US Israa'eliif qabdu agarsiisuuf gara biyyattii imaluun aangawoota Israa'el waliin mari'ataniiru. Itti aansuun aangawoota Filisxeem waliin akka mari'atan eegama. Firaafulee dhugaasa. Hamas daangaa Israa'el ce'uun haleellaa eegaleen irra caalaan kan ajjeefaman namoota nagaa bakka qophii muuziqaa fi kanneen mana isaaniitti ajjeefamanidha. Haleellaa guyyaa sanbataa kanaan namoonni ajjeefaman amma 1,300 ga'eera. Haleellaa qilleensa Israa'eliin Gaazaatti lakkoobsi namoota ajjeefamanii ammoo 4,400 ol darbeera. Kana malees namoonni 6,268 ta'an ammoo madaa'aniiru. Hamas sanbata Israa'elitti haleellaa banuun guyyoota 3 dura Masriin dhaamsa of eeggannoo Israa'eliif ergitee turte jechuun durataan koree dhaabbii koongireesii US himaniiru. Durataa koree dhaabbii dhimmoota haja alaa kan ta'an Maayikel Makool ergaan of eeggannoo kun ergamee akka ture gaazexeessitootatti himani. Ministeerri muummee Israa'el Benjaamin Netanyaahuu garuu gabaasa akeekkachiisa argataniiru jedhu kanaan oduu sobaatii jedhaniiru. Ajajaan humna ittisaa Israa'el erga Hamaas haleellaa raawwatte yeroo jalqabaaf miidiyaatti kan dubbatan Lieutenant General Harzii Halee fi gama isaaniin humni ittisaa biyyaa Israa'el nageenya biyyaa fi lammiilee Israa'eliif itti gaafatamummaa qaba jedhaniiru. Dabaluunis sanbata ganama haleellicha oolchuu hin dandeenye ta'us irraa barannaa ni qorannaa amma garuu yeroon kan waraanaati jedhaniiru. Dippiloomatii olaanaa Ameerikaa kan ta'an Antooni Bilinken Israa'elitti imaluun ministeera muummee biyyattii cina dhaabbachuun namni nagaa fi haqa barbaadu kamiyyuu gocha shororkeessaa Hamaas balaaleffachuu qaba jedhaniiru. Haa ta'u malee lammiileen biyya kamiyyuu akka hin miidhamneef of eeggannoon taasifamuu qaba jedhaniiru. Gama biraatiin ammoo pirezidaantiin Iraan duguggaa sanyii raawwachuun Israa'eliin himataniiru. Ibraahim Ra'iisiin Gaazaa marsanii qabachuudhaan bishaan elektirikii fi boba'aa kutuun waliigaltee idil addunyaa hunda ni sarbaa jedhaniiru. Yeroo Israa'el iddoowwan Gaazaa irratti xiyyeeffattee haleelaa jirtu kanatti hospitaalonni Gaazaa keessa jiran humna elektirikii waan hin qabneef gara mana reeffaatti geeddaramuuf saaxilamaa jiru jechuun koreen fannoo diimaa idil addunyaa beeksiseera. Dhiyeessiin annisaa elektirikii Gaazaa Israa'el irraa dhufa. Israa'el ammoo erga Hamaas haleellaa raawwattee booda humna annisaa kana addaan kutteetti. Mootummaan Itoophiyaa keessatti balaan duguggaa sanyii fi haleellaawwan jajjaboo raawwatu malu jechuun isa dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ibsee akka sirreessu gaafate. Dhaabbata biyyoota gamtoomanitti gorsituun addaa duguggaa sanyii dursanii qolachuu irratti dalagan ibsa torban kana baasaniin balaa ibsanii turan. Dhaabbati UN kun ibsa isaa qorannoo qorattoonni UN baatii fulbaana baasan irratti hundeessanii ibsan. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa garuu gadda ibse. Hirphaa gammachuu dabalee nutti hima. Dhaabbata biyyoota gamtoomanitti gorsituun addaa Alice Wariimuu ibsa baasaniin loltoota mootummaa fi hidhattoota biyya keessaa gidduutti lola itti fufu irraa kan ka'e duguggaan sanyii mudachuu akka danda'u akeekkachiisan. Dabaluunis naannolee adda addaatti ajjeechaa, sarbamni mirgaa, gudeeddee fi miidhaan saalaa raawwatamaa akka jiru ibsuudhaan gabaasaaleen isaan qaqqaban isaan yaaddessuu himan. Gorsituun addaa kun naannoo Tigraay, Amaaraa, Affaarii fi Oromiyaa keessatti balaan duguggaa sanyii fi yakkoota kanaan wal qabatan mudachuu malaa jedhan. Gabaasni waa'ee rakkoolee Itoophiyaa keessatti mudachaa jiru baay'ee kan nama jeequ tarkaanfiin akka fudhatamu gaafachuu kan barbaachisu jechuunis ibsan. Ibsa kanaan garuu mootummaan Itoophiyaa gadduu ibse. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa ibsa kamisa baaseen ibsi ba'ee qorannoo sirnaa malee kan qophaa'e ta'uusaa ibsuun qeeqe. Mootummaan Itoophiyaa duruma garee qorattoota dhaabbata biyyoota gamtoomanii siyaasaan himataa ture. Yeroon turtii garee kanaas guyyaa boruu xumurama. Qorannoo mootummaa Itoophiyaa biratti fudhatama hin qabne irratti hundaa'uudhaan ibsa dubbii ammeessu itti gaafatamummaa hin qabnee fi of eeggannoo hin qabne baase jechuun gadduu ibseera. Qondaalli dhaabbata biyyoota gamtoomanii waliigaltee mootummaa fi TPLF gidduutti raawwate hin milkoofne jedhamuun mootummaa Itoophiyaa kan aarsu yoo ta'u, qondaalli kun ibsa dogoggoraa jedhe kana akka sirreessan mootummaan gaafateera. Itoophiyaan biyyoota lammiileen rakkoo ijaaf bal'inaan saaxilaman keessaa tokko. Qarooja keenya akka tikfannu yaadachuuf waggaan guyyaarraa guyyaan qaroo addunyaa yaadatamee oola. Guyyaa kana sababeeffachuun wantoota waa'ee ija keenyaa baruu qabnu Yuunivarsiitii Jimmaarraa Dr. Kumalee Tolasaa dubbiseera. Sababoonni ijoo qaroon keenya balaa akka bu'u taasisan maali? Inni jalqabaa gara 50% ol kan ta'u hemorraajiidha. Inni nama guddaa irratti ijoollee irratti uumama. Inni kaan immoo jaamina ijoollee irratti uumamudha. Tiraakomaa wajjin wal qabatee yookiin immoo hanqina vaayitaamin E'dhaan wal qabatee jaamina ijoollee irratti kan uumamudha. Baay'inaan gara 15% akkasii fudhatan immoo inni sadaffaan immoo dhukkuba gilaakoomaa jedhama. Baay'inaan nama mul'achaa jira. Gara 10% fudhata. Umuriin isaanii waggaa 35 na 40 ol namoota irratti uumama. Wal tokko maatiidhaan dhufuu danda'a. Gilaakoomaan kun
amma moorri ijaa opereeshinii yoo godhame akka tichaan deebi'ee fayyadamanii jaame borontii arra opereeshinii daqiiqaa 15 goonee kaanetu borontii isaatti ilaala. Ginaakumaan garuu kan miidhaa guddaan isaa kan nama jibbisiisu maa'inni erga inni gaamina fidee booddee eessa yeroo deemu qoricha maalii yoo fudhatee opereeshinii maalii yoo godhame hin fayyu dhukkuba hamaa kan gochisiisadha. Warri kaan immoo immartiin kan jedhamanii dhukkuba sukkaaraa wajjin wal qabatee dullumaan wal qabatee dhukkuboonni dhufan jiru dhukkuba reetinaa irratti uumaman jechuudha. Jarri kun baay'ee miti gara 4% akkas ta'uu danda'u garuu amma dhukkubni sukkaaraas dabalaa jira waan ta'eef. Fakkeenya kaasuudhaa fi ilaaltuu kan bifa walirraa fudhatanii fagoo godhatu sooshaal miidiyaa irra baay'ee turu bilbila irra turuun kun tarii dhaloota ammaa kana balaa dabalataaf saaxileera. Jaamina akkasuma fiduu dhiisuu danda'a garuu hir'inaa galtuu ijaa kan fidu keessaa tokkoffaa irratti rakkoo maraayaatiin wal qabatee kan dhufudha. Inni immoo baay'inaan amma ijoollee irratti uumamaa jira. Amma Itoophiyaa gaafa ilaallu jiruuf jireenya dubartootaa fi dhiira keessaa eenyutu gara caalaatti rakkina ijaaf saaxilama? Baay'inaan dubartootadha. Rakkinni kan jiru baay'inaan dubartoota ijoollee wajjin wal quunnamtii baay'ee qabu waan ta'eef jaraa wajjin wal qabatee maatiifis jarri baay'ee yaadu waan ta'eef jaraa wajjin wal qabatee jiraata. Keessumaa baadiyyaa keessa magaalas ta'uu danda'a. Isin akka ogeessa fayyaa tokkotti namoonni barteedhaan aadaadhaan wanni raawwatan wanni ija isaanii miidhu wanni taajjabdan jira. Magaala keessattis baay'inaan jira. Baadiyyaa keessatti immoo yeroo baay'ee namoonni adda addaa baala adda addaa cuunfanii jarra kaa'u waan adda addaa ija gubuufaa sibiilaan ija guggubuu waan akkasii godhu hin fayyisadhani. Garuu wanti kun hundumtuu ija baay'ee miidhaa kan beeku infekshinii wanta jiraan gaggeessisaa jira waan ta'eef inni kun akka hin godhamne baay'ee gorsamaa jechuudha. Hammi namoota Itoophiyaa keessatti rakkoo ijaa qaban hangam? Parsantii 1.6 qorra dhabeeyyee. Warri kaanu? Agartuun isaanii immoo kan hir'ate loo viizhin warri jedhaman immoo parsantii 3.7 jedhama. Akka biyyaatti nama 100 keessaa nama 5 ija isaa miidhamaa jechuudha. Gaafa biyyoota addunyaa kaan wal bira qabnu kun guddaadha. Kan keenya guddaadha. Biyyoota addunyaa keessatti namni iji isaanii jaame parsantii 0.7 fa'aadha. Parsantii 0.2 fa'aadha biyyoota guddatan keessatti jechuudha. Dargaggootaaf gorsi addatti qabdan maali? Namoonni baay'ee moobaayilii ilaalu, ganama ilaalu, halkan ilaalu, dukkana keessa fa'aa ta'anii moobaayilii ilaalu. Wanni akkasii kun addatti jamiidha. Dukkana keessatti moobaayilii ilaalu jechuun ijuma mataa keessanii waraantanii jaamsu jechuudha. Maaliif dukkana gaafa ta'u iji keenya hin banama. Keessan ija keenya banamee ifii jiru hundumaa reetinaa keenya irratti qubata. Reetinaan sun immoo ifa guddaa fudhata gatii ta'ee fi kanarraan kan ta'e seelonni gubatanii achuma guyyaa tokko keessatti viitaamina fiduu danda'an yookiin immoo yeroo keessatti gara ji'a akkas fudhachuu danda'a deebi'ee iddoo isaatti deebi'uudhaaf jechuudha. Kan biraa immoo moobaayilii naa fayyadamtan iskiriinii waan adda addaa gaafa fayyadamtanu daqiiqaa 20 gara meetira 6 irratti fagoo jechuudha. Fagoo ilaaluu jechuudha. Ija keessan ibsachuu fagoo ilaaluun fayyina ija keessan eeguudhaaf baay'ee gargaara deegaadha. Tole guddaa galatoomaa. Galatoomaa gatii na gaafattan. Sagantaa BBC Afaan Oromoo caqasaa jirtu amma oduuwwan gaggabaaboon isinitti hima. Haalli Sudaan keessaa xiyyeeffannoo dhabe jechuun dhaabbati gargaarsaa komii jabaa ibse. Dr. Without Borders ibsa baaseen deeggarsi bal'aa saffisaan gara biyya baha Afrikaa kanatti akka ergamu dhaameera. Erga waraanni biyyattii fi humna addaa egeree biyyattii irratti dhaban waraana eegalanii baatii jaaguutuuf deema. Aangawoonni Laayibeeriyaa qabeenya mootummaatti dhimma ba'uun duula filadhaa gaggeessaa turan jechuun qondaalli gamtaa Awurooppaa filannoo kana taajjabaa turan himatan. Laayibeeriyaa keessatti filannoon biyyaalessaa kibxata taasifamee bu'aan isaa eegamaa jira. Dhimma kanarratti pirezidantiin biyyattii Joorji Weyaas ta'e mormitoonni waan jedhan hin qabani. Namni tokko Ameerikaatti lootarii doolaara biiliyoona 1.7 injifate. Kun hamma maallaqaan yoo ilaalamu Ameerikaa keessa isa lammaffaadha. Xumura irratti Koreen Olompikii idil-addunyaa Koree Olompikii Raashiyaa dhorke. Murtee kana boordii Koree Olompikiitu murteesse. Koreen kun erga naannolee Yuukireen afur Raashiyaan dhuunfatamuu mirkaneessee booda murtii kanarra ga'uu beeksise. Oduutaan Utancaa Israa'el beellamaa gabaa fi daandilee gubbaatti raadiyoo fi televezyiinii hojjechuu didee suphuu ijoollummaa isaatti eegale. Waggoota 17 dura godina Shawaa Lixaa magaalaa Gincii keessatti teleefoona yookiin bilbila guyyaa tokko argee raajeffamee teleefoona mataa isaa hojjechuu hime. Akkamiin teleefoona kana hojjete amma eessa jira? Waa'illi keenya Galaana Balaay isa dubbiseera. Bilbila yeroo sana shiboodhuma malamaa shiboo biddeenuma tiriifaa qaxaqaxeedhuma hojjedhe. Bilbila manaa jedhu sana miti.
bilbila manaa sana hojjedhe ture. Bilbilli sun hin lakkaa'u akka teeleseentarii wayii tokko banee jidduuttan anatu konneektii godha jidduu taa'e achi diishiin kanarraa hojjetamuu danda'e kan waa'ee diishii kan jedhamuuf ammoo isammoo yaadadhuma natti dhufeetin gaayyaanu maaltu naa dhufe karaa irratti namni dubbatu hunda kan mana keessa kan dubbatan hunduu na harkisa ture. Isa harkisee nan dhagaa ture achi booda namni waggaa darbuu. Sana gochuu dandeessee ture? Nama hunda dubbatu sana harkisuu hin danda'e baqa naannoo gabaa jiru naannoo mana jiru kan jedhu kana hunda dhaga'uun jalqabe. Kun egaa waggaa meeqa taateeti ati ijoollee waggaa meeqaa turte yeroo kana? Yeroo sana kutaa ja'a akkasitti baradha ture. Jechuun murtoo waggaa 13 akkasiin ta'a jechaadha. Wanni amma kalaqxe kun inni sagalee waan biyyi hojjetu si dhageessisu maal ture? Kan ani yeroo sana kan jedhe diishii jedhee nan hojjedhe ture. Erga hojjechuu isaa mirkaneeffattee booddee namni akka itti fayyadamu waan akka gabaadhaaf dhiyeessuu ittiin maallaqa argachuu wayii gootee ture? Isa jalqabeen ture. Namni dhoggaa mana bilbilaa deemuu gatii kaffalama sana birrii 5 birrii 10 soo jedhamanii kaffalanii ba'u. Na biratti immoo baqa birrii 2 kaffala yookiin birrii 1 kaffala jechuun jalqabe. Kanaafuu namni maaliif birrii 10 jechuu jalqaban. Mucaa kam jechuu jedhan. Mucaa kun gubbaa gabaa keessa taa'ee nama bilbilisuuf sana jedhanii yeroo sana teeleen dhagaye. Tole kana booda maaltu ta'e? Yeroo sana waggaa teeleen dhaga'u na hidhuu barbaadanii mana hoteelatti na fudhatanii waggaa teessisanii taasisanitti bilbilanii gaafannaan mucaan xinnaadhaa kan goonaa jennaan namichi telefoonaan na dubbise san natti kiitti kennaa jedhanii telefoonaan na dubbise ati maaliif hojjettee akkasi jennaan akkasi xalaftee hojjettee tilkiitti kan jiru irraa xalaftee ani xalafnee diishiinis kanuma kootii telefoonis kanuma kootii jedheen timi. Gaattimuu Finfinnee dhufuu dandeessaayii Finfinnee too dhuftee si gargaaraa naan jedhani tole jedhee. Akkuma ta'ee jedhe Finfinnee halkan qaqqabe garuma teeleetti barbaadee nama gaafadheen teelee ofiisiin qaqqabe. Ato Abdiraamaan jedhamu achi public relation irratti hojjetu ture isaan hojii gara saayinsiif teekinooloojii geessinaa saayinsiif teekinooloojii osoo mirkaneesse achi booda si fudhannaa maallaa jedhee waadaanaa galee. Kanaaf achi deemee saayinsiif teekinooloojii deemee namoonni saayinsiif teekinooloojii deeman immoo amanuu dadhabanii wal qabannee gara magaalaa Gincitti deemne ilaalanii mirkaneessanii paatantii dafarsi paatantii kun argadhe jechaadha. Ergasii eessa ture? Maalitti ture? Achi booda teeleen na fudhatee teeleen si guddisna jedhanii teelee keessatti na fudhatanii akka carraa ta'eeti immoo raadiyoonii maganaanyaa isaa hojjetaa mucaan maal jedhanii waggaa dubbatan na fudhatanii makalakaa keessatti seene yeroo sana kutaa 12 fixee maatirikii eegaan jira. Makalakaa seenis booda achi yuunivarsiitiin galee Jimmaa yuunivarsiitiin na qaqqabnaa Jimmaa hin deemu maayikiroolingiyaa baratu jedhaniit qaxaree mootummaa keessan ture. Yeroo sana insaa keessan istaabilishii nama insaa godhe keessan nama tokkoon ture insaatti na fudhatan. Akka carraa ta'eeti immoo iskoolaarshipii argadheen gara Ameerikaanitti kan bahee jechaadha. Waggaa meeqa baratte? Eessatti baratte? Hiwustanitti kan baradhe Ameerikaana keessatti waggaa 7 ture. Barumsa achi naggan fixe booda Itiyoo Innoveeshin Seentar jedhee ijoolleeta yuunivarsiitiidhaa baratanii eebbifamanii hojii dhabanii ICT irratti cimaa ta'anii isaan walitti fidee aayidiyaa koo sheerii godhee Itiyoo Innoveeshin Seentar kan jedhu kaampaanii istaabilishii godhee isarratti hojjechaa jira. Sagantaa BBC Afaan Oromoo caqasaa jirtu dhaggeeffattoota keenya yeroon kan ispoortiiti Zalaalem Istuudiyotti affeere. Hayyato lammayyuu atileetiksii irraa soo jalqabne. Atileetiksiin addunyaa guyyaa kaleessaa kan dubartoota guyyaa irraa kan dhiiraa atileetota badhaasa atileetii waggaa kanaaf kaadhimaman ifa godheera. Keessumaa dubartoota keessaa atileetonni Itoophiyaa 2 seenaniiru. Inumaa booda kan atileetonni Itoophiyaa sin turre barana garuu atileetota 2 garee lamaanuu kan fulbaana keessa riikardii addunyaa cabsanidha. Tigist Asaffaa Balaliitti maaraatoonii riikardii addunyaa cabsite akkasumas immoo Budaaf Saggaay meetira 5,000 riikardii cabsite lamaanuu Itoophiyaadha. Keeniyaa irraa atileetiin fees jirti dorgomtuu cabsuudha tarii injifachuus dandeesse jedhameetti tilmaamama. Riikardii hedduu cabsitee ture isheen bara. Riikardii 3 cabsiteeti. Saantu kaadhimma Afrikaa irraa atileetonni kaan jeccimuun sin jiru tigist miirashii gaafanneet ture. Miyaa dhageenyu. የእውነት በጣም ደስ ብሎኛል ምክንያቱም የጠንካራ Dhugaa dubbachuuf baay'een gammade. Sababni isaas bu'aa hojii cimaati. Atileetota ijoo 10 keessatti of arguu kootti baay'ee na gammachiise. Yeroo kamuu ani injifattuudha jedheen yaada. Uummanni Itoophiyaa yoona deeggaree nan injifadha jedheen yaada. Baay'ee bareedana jedhanii namoonni natti bilbilaniiru. Itoophiyaa irraa nama 2 ta'uun keenya immoo waan gaariidha. Atileetota kaanis waan jajjabeessuudha jedheen yaada. ትልቅ መበረታቻ ነው ብዬ ነው የማስበው። Atileet Tigist akkasumas atileet Gudaaf akka milkaan hawwii keenya ibsinaa fi gara kubbaa miilaatti dabarru. Kubbaa miilaa hojii wal qabate haala Israa'el
Israa'eliif Gaazaa gidduu kana wajjin wal qabatee odeeffannoon baanni jiru. Taphoonni Israa'el gulaalli waancaa Awuroopaaf taasistu akka darban ni beekama sababa waraanarra jirtuu fi Federeeshiniin kubbaa miilaa Ingilizii tapha booroo Ingilizii fi Awustiraaliyaa tapha michummaa taasisan irratti Wembileetti taphni kun kan gaggeeffamu yeroon callisaa ni jiraata jedheera. Kun immoo gadda ibsachuutiif jechuudha miidhamtoota Gaazaa fi Israa'el keessatti miidhamaniif isaan cina jiraachuu keenya argisiisuutiif jecha yeroon callisaa yookaan gaddatti ibsamu ni jiraata jedhee jira. Dabalataan waldaan federeeshinoota kubbaa miilaa Awurooppaa gadda isaatti dhagahamee ibsee jira. Miidhamtoota Israa'el Hamaas rukuttaa dhaqqabsiisee namoota lubbuu isaanii dhaban ilaalchisee xalayaa federeeshinii kubbaa miilaa Israa'eliif barreesseen gadda guddaan akka isaanitti dhagahamee fi jajjabina akka isaaniitiif hawwan ibseefii jira. Walitti bu'insa kanaatiin egaa namoonni gara 2,700 ta'an gama lamaaniin ajjeefamaniiru. Gara 400 kan siiqan Gaazaa keessaati akka buqqaan ibsamaa jira gama Israa'eliin kana fakkaata. Tole yeroon keetu muramaa jiraati mee meesitti dabarru. Meesiin kilaba Inter Miyaamiif taphataa tureera bara kana. Kilabichi dorgommiiwwan murteessoo ta'an liigicha keessa turuuf kan isa dandeessu yoo dhabe erga isaan gara Baarselonaatti deebi'uu danda'a jedhamaa jira. Odeeffannoon kun sobadha jedhanii kan kaasanis ni jiru. Umriin isaa waggaa 36 malee gahumsa gaariidha Ameerikaa keessatti kan argisiise. Meesiin deebi'uu